amma iddoo rakkootti iddoo baay'ee wanti haalli namatti ulfaatu baay'atutti tarii maatiin yaalanii harka namarraa fudhachuu danda'u. Firri yaalee dadhabee harka namarraa fudhachuu danda'a. Waaqayyo garuu iddoo rakkootti maaltu isa beeksisa? Itti goree irra turee gargaaruu isaatiin iddoo rakkootti beekamtii qaba. Amma lafa rakkootti maqaansaa kan beekamu Waaqayyoodha. Rakkina keessatti namni maqaa inni dhaatu, maqaa inni ittiin of jaju, maqaa inni ittiin yeroo hundumaa dhaadatu maqaa Waaqayyoo duwwaa. Namni nuti abalunaa jira jennu gaafa waan isa caalu ta'u dhiisee qajeelu. Gaafa waan humna isaa garraa ta'u. Hamma deemee yeroo yaaliin harkatti kuftu hidhii isaa walitti buusetu jedhee bahee qajeela namni. Wanti kun maalan godha naafoon danda'amu jechuudha hidhii isaa walitti tumuun. Namni hanga dandeettii isaa yaaleetu iddoo itti rakkina keessatti furmaata nuun taane ta'ee ofii isaa hidhii walitti reebee gadda qabu agarsiifatee darbutu baay'ata malee namni kallattiitti rakkina keessatti nama wajjin dhaabatee haga dhumaatti obsee nama baatee namni amma dhumaatti beekamtii iddoo rakkinaa fudhatu hin jiru. Haadha maan taane abbaa maan taane daangaa ta'ee qaba. Daangaa ga'anii dhaabatan qaba. Gaafa maal ta'uudha kun? Gaafa humni yaalii isaatii jalaa kufu. Gaafa rakkina keessaa nama butuu dadhabu. Gaafa nama deeggaruu dadhabu akkas ta'a. Dhaabbiin namaadhaa iddoo rakkinaatti hamma dhumaatti hin ta'u jechuu barbaade. Waaqayyo rakkina keessatti beekamtii nama gargaaruu qaba inni ilmaan Qooraahi jedhaniif inni guddamaa inni hamma dhumaatti dhaabatee rakkina keenya lolee nu moosisuudhaaf aangoo qabeessa. Rakkina keenya lolee nu injifachiisuudhaaf humna qabeessa. Lafa rakkinaati tarii obboleessa dhabuu dandeessa, maatii dhabuu dandeessa, fira dhabuu dandeessa, ollaa dhabuu dandeessa. Faanni nama lafa rakkoo keetii hin dhabamne garuu kan Waaqayyo duwwaadha. Lafa rakkoo kootii qaamni hin dhabamne Waaqayyo qofaa. Lafa rakkoo dhala namaatii qaamni yeroo mara miilla keessaan fudhanne, qaamni yeroo mara maalla dhibde kun habadduu baddees qaamni nuun hin jenne yeroo mara iddoo rakkoo irra dhaabatee maqaansaa kan waamamu Isu Allah. Waaqayyoodha kan jiru lafa rakkoo keenya. Waaqayyoodha kan jiru lafa qormaata keenya. Waaqayyoodha kan jiru lafa gidirfamuu keenya. Waaqayyoodha kan jiru lafa muddama keenya. Waaqayyotti kooluu gallaa jedhan. Isatu maali jedhan? Isatu humna keenya. Rakkina keessatti immoo nama gargaaruudhaan beekamaa jedhan. Namatti gateen badu jechuu isaaniiti. Waan mataa nama cabsitutti nama dhiiseen darbu jechuu isaa. Ergaa kana yeroon dubbisu nan jajjabaadha. Qaamni rakkina namatti gateen sokkine, qaamni ba'aa namatti gateen sokkine, waan keessa dhaabannu nu wajjin qooddatee kan nu injifachiisu utuu abbaan biyyaa keenya nurra hin jiru ta'ee sareetu allaattiin bakkeetti nu qorqa ture. Doogama rakkoo keenya naannoo waamnee waachifachuu hin dandeenyetti garuu sagaleensaa waan nu jiruuf, dubbiinsaa waan nu jiruuf, ergaansaa waan nu jiruuf, karoorrisaa waan nu jiruuf haalli gannu dha'u yaabee akka saggoo keenya qabetti ukkaamsee sagalee keenya fudhateen ban mataa jalaa baafannee ammarraatti jirra. Haleluuyaa. Kun immoo lafa rakkooti qaamni jabaan sun jiraachuu isaati. Isa kanatu isaanii gale ilmaan Qooraahiif. Kana hubatan rakkina keessatti isa nama gargaaru isa namaa dhaabatu baran adda baafatan. Namni hammuma golatti gargaaramu adda baafatutti cinqama malee baa Yesuus jala of galchee jennaan balbalanni gayanii naman qabu, ani firaan qabu, ani birrii qabu jedhu hin jiraatu. Maaliif? Iddoo itti Waaqayyo harka namarraa fudhatu waan hin jirreef. Naannoo ga'ee nu ganuu hin qabu Waaqayyo. Naannoo ga'ee nu dadhabu nu nuffuu hin qabu Waaqayyo. Ijoolleen kun isatu humna keenya rakkina keessatti isatu nama gargaaranii booda lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonni yoo roqoman iyyuu, galaanonni yoo hoomachaan iyyuu, tulluun immoo roqomuu keessa ba'ee hoomachaa'u galaanaa kana keessa gadi yoo bubbuufaman iyyuu nuyi matumaa maal hin taane hin soraannu. Fira rakkina keessatti miilla nama biraan fudhannee abdatu waan ta'eef hin sodaannu jedhani. Nuyi matuma hin sodaan. Qilleensi nurraasu, yeroon nurraasu, barri nurraasu inni nuti qabanne miira sodaanuu keessaa haqaa jedhan. Bara kana rakkoo ulfaataan ame kiristiyaan qaamota jedhan mudate maa inni Kiristoos lafa inni itti isaan gargaaru arguu dhabuu isaaniiti. Akka nama gargaarsa waan tokko iyyuu hin qabnetti dhaloonni yemmuu abdii isaa jigsee taa'ee karaan harkaa badeera jedhu utuu hin jaallatin abdiin isaa jalaa dhokateetu waan keessa dhaabatutu isa dhaala. Garuu mataa raasee iddoo rakkina kootti kan na gargaaru isa qaamni jedhu yoo jiraate, iddoo muddama kootti deeggarsi ani qabu isa qaamni jedhee achi ol Waaqayyoon abdatu yoo jiraate lafti
wanti jireenya keenya keessatti nuuf hin mo'amne hin jiru. Balbala kamuu yoo dhaabattan maqaa sanatu isin duuka jira taanaan, sarakkina keessatti nama gargaaru isin duuka jira taanaan, sarakkina keessatti nama utubutu isin duuka jira taanaan, balbala dhaqxanii isinii banamuu didee dhaabatee isin ilaaluun argitan. Iddoo hundumaatti alagaan, firri, inni argamu inni hin argamne hunduu karaa isinii hin ga'a socho'a. Yoo isa rakkina keessatti nama gargaaru Waaqayyo wajjin ejjennaa hidhata sochii keessan jabeeffattan. Kiristiyaanummaa gartokkeetu dhattee iddoo adda addaatti nu jalaatti mummucucaatti malee. Namoonni guutummaatti Kiristoositti of gatan, Kiristoositti of dhiisan, na ajjeestes, na jiraachiftes, ol na baaftes, gad na buuftes, na guddistes, na xinneessites, ansitti guurradhee galeera warra jedhani Waaqayyo akka godhatu beeka. Waan barbaade geengoon rakkinaa yoo mataatti isaan uwwifame iyyuu qilleensa keessa jiraataniif sagaleen dhaban. Maqaama Yesuusiin irraa jalqabe. Balbaluma geessatti maqaa kanaan, balbaluma geessatti sagalee kanaan, balbaluma geessatti ergaa kanaan adda mo'ichaa si baachiseera. Wanni maqaa Waaqayyo waaman waan jechaa dhabanii cabanii boquun lafa laalu. Jireenya keenya keessatti, deemsa keenya keessatti, karoora keenya keessatti, sochii keenya keessatti yeroo hunduma itti gaafatamaa keenya Kiristoosii yoo goone, dura bu'aa keenya Kiristoosii yoo goone, abbaa ajandaa keenyaa Kiristoosii yoo goone, isuu tawaaqii na'u. Inni lolaadha. Inni hojii nu dadhabne nu hojjeta. Inni hojii nu dadhabsiise hundumaa wal qixxeessee nu jiraachisa. Qilleensa keessatti of jibbine keessaas butee nu kaasa. Itti gaafatamni jireenya keenyaa guutummaa guutuutti Kiristoos jala galutu jiraata. Dirqama godhu. Ayyaati tokkotu viillaa kutaa 10 qabu qaba jedhan. Viillaa qabu kana gaaf tokko Waaqayyotu axiriisaa rurrukuteetu ramanaa ittiin jedha. Abeet jedhee axiriisaa banee gabba. Eewwatennaan ani Waaqayyoodhan. Haali baalitti dhuftennaan mana kee keessaa kilaasii tokko naa kenni. Kilaasii ma jaallattu naa kenni ennaan. Hende situ gibbii kana naa kenne, situ mana kana naa kenne dheetu Waaqayyo tokko gaafate inni immoo sadii kenne. Sana booda Waaqayyo gibbii namichichaa lixee jiraachuutti ka'e. Nan dubbise kan. Gaafa jiraachuutti ka'u fakkeenyaan barsiisaa ture Gooftaa Yesuus. Fakkeenyi barbaachisaadha. Gaafa gibbii sana keessa jiraachuutti ka'u utuu hin turin seexanni dhufe. Qe'ee waan gaarii lixu hamaan dudduubaan jira. Lafa waan gaariin jiru rakkisaan dudduubaan jira. Lafa abdiin jiru ajjeesaan jira. Lafa kakuun jiru miidhamni jira. Dudduubaan seexanni dhufe hatiriitti bubu'e. Eewwateen abbaan gibbii. Ani seexana. Baajii dhufteree. Na bushaan jedha. Anoo Waaqayyoo nan ol liccise. Lakkiin danda'amu. Irraa siqe xinnoo ishee. Ammas yeroo lammaffaa dhufee qofa. Eewwate. Ani seexana. Sodaachuutti ka'e. Dhaqee Waaqayyoon. Maaliyanii tuti gibbii koo keessa jirtu. Mana naa laatte ansii kennee. Tuti gibbii koo keessa jirtu. Akkamittiin seexanni dhufee hatira koo yeroo lama dhaa'edha. Waaqayyoo nan gashuu abbaan qeesii dhaa'edha Waaqayyo. Namichatti sammuutti deebitee xinnootti yaaddeetu achi seexanna xiriiruu rukutaa waan jiruuf kilaasii 3 dhufteetti dabalteef. Meeqa ta'e? Kilaasii 6. Ennaa yeroo sadaffaa gaafa seexanni qofu namichatti dheewwate naan seexana. Maali Waaqayyo alana seexanatti dubbachuu dhiiseetu maali Waaqayyo anoo kilaasii 6 sii kenneera amma soon dhufe seexanni maal wayyaannaan situ deebii kennuu danda'a jedhe ammas Waaqayyo. Sana booda namichattiin fala guddaa falatte sadhuma. Kana booda kilaasii arfan afan itti guuteen hunduma isaa kaartaa pilaanii maqaa keetti naannesseera. Kana booda gibbii koo kana hunduma isaa ani maqaa keetiin naanneffadheera waan hin ta'eef an dhaqeerrafaati akka beektu godhadhu mana kee dhaqeerrafe. Seexanni yeroo afraffaa gaafa dhufu Waaqayyoo namichicha dura hirribaa ka'ee namichichaan ati rafi boqodhu alanaa anatu abbaa keetii gadanitti baay'ee. Na dhaggeeffadha. Waaqayyoo hamma nuti guutummaa jireenya keenyaa kennu nutti nu eeguu danda'a. Gaafa of kennite garuu abbaa kee ta'ee dhukkubatti kan gabba'u. Abbaa kee ta'ee rakkisaa keetti kan gabba'u. Abbaa kee ta'ee isa si muddeetti kan sii ba'u isa ta'a. Qe'ee kana maqaan waamamu kaartaa pilaaniin kan kooti waan ta'eef ati rafi gadan baay'ee Waaqayyo. Ittan naqaan. Hatira inni gad itti ba'e immoo rakkisaan dura naafata. Seexanniif Waaqayyo immoo akkasaan wal godhan beektu. Gaafa inni dhaqee hatira banu caraanaa ba'ee qajeele. Qe'ee sanatti fagaate jedha seenaan sun. Har'aa jalqabee alaabaan balbala kee dhaabatu. Karra keerra kan dhaabatu maqichaan amma lallabaa jiru ta'eera. Isatu sodaatama si bira. Isatu kabajama si bira. Akkan qabu qeen Waaqayyoon ofirratti moosise jallaan seenee rukutuu hin danda'u. Warri jallina adda addaa dalagan, qoricha adda addaa hojjetan, tosha adda addaa hojjetan hatira Waaqayyo kontirool godhe keessa lixuu hin danda'an. Yoo lixanuu cabanii ba'u, yoo lixanuu salphatanii ba'u, yoo lixanuu qaana'anii ba'u. Har'aa jalqabee qe'ee keerra akeekkachiisi guddaan dhaabatu sodaachisa Waaqayyooti. Akka
nama waaqayyoo tokkotti jireenya kee imaanaadhaan kan Kiristoositti kennatte Kiristoos harkaa hin fuudhin. Waaqayyo si danda'a. Lafa inni ga'ee si dagatu hin jiru. Lafa inni ga'ee keessatti si dhiisee darbu hin jiru. Lafa inni ga'ee si irraanfatee darbu hin jiru. Waaqayyo geggeessee amma dhumaatti si faana dhaabata. Beekamtii rakkina keessatti nama deeggaru isa duwwaatu qaba. Kanaaf hamma dhumaatti beekamtii dhaabatee nama gargaaru kan qabu Waaqa akkasii ofirraa qabna. Lafti yoo diddiirame wanti barbaade yoo jijjiirame ol ka'ee gabbu'ee wanti barbaade qilleensi barbaade yoo shufuufe we don't care it. Maaliif out coverii keenyatu isa maan meeddii miti. Waan nuti cover godhannetu oomisha harka namaa miti. Nu garuu uffanni nuti uffanne bakkee keenya golgee kan jiru isa dhagaan cabsee nutti harcaasu miti. Kanaaf eegumsa cimaa humna jabaa tokkotu nurra jira waan ta'eef ganama kana namoonni lubbuuwwan asiin balbala kanaan lixxanii Waaqayyo hiika kooti fala kooti jettanii mana kana keessa kan teessan asii akka baataniin gurri keessan aagaa haa dhaga'u. Wanti gaariin jireenya keessan haa dhaalu. Mo'icha addaa isinii kenneera. Waaqayyo na moosiseera jedhaa. Kana boodaati isa qilleensa keessa dhaabatee waa lama haasa'u hin taatu. Jiraachuu Waaqayyo qofatu arrabarraa si odeeffama. Jiraachuu Waaqayyo qofatu sammuu kee keessaa sokoksa. Jiraachuu Waaqayyo qofatu laphee kee keessaa waca. Har'aa jalqabee waan kana si keessatti gajjabeesseera.